Ashama kam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doctor irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin andaraartuu bushaati. Sombi dubartii vaayirasii koronaan miidhame tokko somba fayyaan jijjiirame. Vaayirasiin koronaa dhibeewwan sasalphaa irraa hanga somba guutummaan guutuutti hojiin ala gochuun lubbuu dabarsuu danda'a. Biyya Ameerikaa kutaa biyya Chicaagoo hospitaala North Western Memorial keessatti intalli ganna 20 sababa dhibee koronaan sombi ishee lamaanuu hojii ala ta'e. Somba nama lubbuun darbe irraa kennameefiin lubbuun ishee baraaruun danda'ameera. Turtiin baqaqsanii yaaluu fi somba ishee lamaanuu baasanii somba fayyaan kan nama lubbuun darbeen bakka buusuun sa'aatii 10 kan fudhate yoo ta'u kunis yaala wal fakkaataa yeroo biraa kennamu caalaa yeroo dheeraadha. Baqaqsanii bakka buusuun kunis yeroo dheeraa kan fudhateef miidhaan somba ishee irra ga'e baay'ee ulfaataa waan tureef jedhameera. Akka New York Times gabaasetti shamarreen kun osoo somba nama biraa hin arganne ta'ee lubbuun turuu akka hin dandeenye ibsuun fayyaan ishees haala gaariirra akka jiru ibseera. Faffaca'insi vaayirasii tiruu ol ka'aa waan ta'eef uummanni eeggannoo cimsuu qaba jedha ministeerri fayyaa biyya keenyaa. Guyyaan Hepatitis Virus Day jedhamuun yeroo 10ffaaf akka addunyaatti yeroo 7ffaaf akka biyya keenyaatti kabajame kan alanaa guyyaa borii dhibee tiruu irraa bilisa taate uumuu dhaadannoo jedhuun kabajameera. Guyyaa kanattis ministeerri deetaa ministeera fayyaa kan ta'an Dr Darajjee Dhugumaa miidiyaaleef ibsa kennaniin vaayirasiin tiruu nama ajjeesuutti sadarkaa lammaffaarra jira jechuun erga himaniin booda namoota baay'ee saaxila ba'aniif talaalliin kennamuu himaniiru. Biyya keenyatti namoonni dhibbeentaa 9.4 ta'an vaayirasii baa fi namoonni dhibbeentaa 3.1 ta'an vaayirasii caadhaan qabamanii akka jiran himameera. Speeshaalistii dhibee tiruu fi garaa keessaa kan ta'an Dr Fiqaaduu Girmaa Yookoo Doctoritti akka himanitti gosoota vaayirasii tiruu warra kaan qulqullina keenya eeggachuun ofirraa ittisuu ni dandeenya erga jedhaniin booda vaayirasii tiruu baa fi caa wal quunnamtii saalaa eeggannoo hin qabneen tumaa qaamaa fi ilkaanii yookaan taattoo wantoota qara qabanii waan daddarbaniif eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedhan. Haadharraa gara mucaattis waan darbuuf dubartoonni ulfaa hundinuu qorannoo gochuun ofis ta'ee daa'imman yeroo dhalatan akka talaallii argataniif qophaa'uu qabu jedhan. Torban daa'imman harmoosisuu addunyaa hagayya 1 hanga 7tti kabajamee darbeera. Pilaaneetii fayyaa taate qabaachuuf harmoosisuudhaaf deeggarsa hagoon dhaadannoo jedhuun kabajamee kan ture yaadannoon kun barbaachisummaa fi faayidaa harmoosisuun daa'immanii fi harmoolii isaaniif qabu yaadachiiseera. Dhaabbatni fayyaa addunyaa fi UNICEF yaadannoo kana ilaalchisee waamicha mootummootaaf godhaniin harmoosisuu irratti gorsa ogummaadhaan deeggaramee kennamu eeguu fi jajjabeessuu akka qaban dhaamsa dabarsaniiru. Gorsi ogummaan deeggaramee kennamu kunis namoota adda addaan kan kennamu yoo ta'u kunis ogeessota fayyaa, gorsitoota harmoosisuu fi hiriyoota gidduutti wal gorsuu ta'uu mala. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doctor irraa oduun waa'ee fayyaa isiniif qindeessine kan hangammaa turanii hanga torbanitti nagaatti.